muuxa kamiitu garaa laaffisee har'a boochise. Kadir Sa'idiif kenna. Walumaa galatti namni abdii qophee isaan hin dubbatin wallisaan takke wallisoota dur gurguddoo kan if danda'anii waa barreeffatanii yadaloosii fi baafatan keessa sawwaan hin ta'in wallisoota zamana afran qalloo boodaan dhufe kana hundaa'u abdii Maammadii tajaajilee akka isaan wallisaa ta'an godhe anarraa jalqabe. Dari gedebran karena jika beragam juga penyu. Akin dadar direda umi kabaka. Ida nisa ida banaris nano tanah ala demun dandis. Kejaman. Langge seni kurang. Jijirama sirri jijirama ini gara pentingnya karena aku saya ada masih ada tujuh cicak. Bara mootummaan dargii beekti jechuudha inni itti gaafatamaa magaalaa Dadar ture jechuudha akka adda bilisummaa Oromootti aangoo qabaachuu ture hawwisoo ture hawwisoo caffee gadaa ja'anii ture jechuudha hawaasa Oromoo biratti hedduu sirboota qabsoo sirboota dadammeessuu baay'ee hojjetamee ture achitti jechuudha kana keessaa jechuudha adda durummaadhaan ibsuu kan hin danda'u faaruu hundaa ture sirbootaa fi wantoota hedduu wallisamee jechuudha. Achiin booda oguu sirrii mootummaan Ihaadig jechuudha siranetti mana hidhaa seenee jechuudha. Hidhaa keessa ture. Walumaa galatti jechuudha cinaa jiruusaa mana hidhaa dabarse. Dhumarratti illee jechuudha hidhaa bahee du'e. Mana hidhaa ture jechuudha. Egaa umriin isaa xiqqishoo jechuun dhiisee ati nama goddaa miidhaa qabu waggaa dheeraa hidhamee tumamee maal jedhamee dhiisiiti. Dargaggeessi akka khiyaafi kheetii kunuu jechuudha mana hidhaan taanetti yoo kan waggaa lamaa ol hidhame taate dhukkuba fudhateeti magaalaa beektaa chibeen turre chiin boodanii du'e jechuudha. Lubbuuti yaajee biyyaa bahee garbaajee injiraatu kan birta'ee biyyaa fi biyyee torratti. Fanno gurraachaatiitu Jarmanitti erge abdi asitti ajjeesoo ka'anii achi baatii shamoo kana taa'eeti ani asii Addis Ababaa dhaqee mana Mahammad Ahmad qopheetti ol gara yaa abdiin jeen wal dhungannee warra boonye biyya dhayxe sanii maaltu si fidee biyya tanaan jeen haayitaa miran biyya faranjiin hammaalatti guurtu abdi maal godha naan jetteeti abdi jettimee maal godha faranjiin yoo hammaala guurtii naan jee. Abdi nama kanaan ta'e sabboonaa qabsaawaa saba isaatiin achitti taatuuf abdii akkaataa gabas turree fi akka sanii as dabarree fi akka jiruu halkanii fi guyyaa nu wallaalchisanii uummanni nu wallaalchisanii nama afaan kana sirbuu fi nama walaloo katabu nama abdi jiruunsaa sila beektaa amma gaafa sanuuf bal'atee jiraachuu danda'a. Bakka afaan kana egaa afaan kana seenee gabaabatti kan seenee jaarii gala seenan wanni na rifachiisa amma egaa gaafa sanii sila gaafuma sanu isa kana ni ajjeesa yookiin ni miidhan jenneeti galgala ganam mana isaan bulu achi magaalaa ammas mutti rabbumaa eegee asiin gee asumatti gee bara akkuma ta'aatti. Nuuf osoo hin ta'in sabaaf jiraate ilmaan isaatiif osoo yaadin sabaaf bahee jechuun kaayyoodha beektaa inni tokko inni jiraatuuf kaayyoo yoo qabaatte kaayyoo teetiif jiraatte kaayyoo teetiif tuuta. Abdi jechuun nama kaayyoo isaa uummata Oromoo saba Oromoo ture. Ana qofa miti warra naagadiitis akkuma keenya jeeti yaada. Haadha biraarra ni jiranii isaanis akkuma keenyatti jaalala abbummaa san namoota nu argine abdirraa nurra warda wayyoo. Kaayyoon isaa saba Oromoo gammachuu saba Oromoo waan tureef uummatumaaf jiraate uummatumaaf du'ee
jaalala abbummaa ilmaan isaa hatiif kakannoo sanii osoo hin ta'in ilmaan isaa boruufis nuti yaanneef inni saba isaatiif hayaate. Jiruun isaa immoo laakiin amma ogaan yaadu hedduuna garaan nyaatti. Nam tokkollee akkasaan rakkate hin jiru. Darajaa kana ga'ee barreessaa Oromoo takkoo fata'ee yoo amma walololee isaa olii qaban bar tokkollee cinaa isaa dhiisii 5% kasaan qabu jiru. Waan biyyaa, waan jaalalaa, waan qabsoo, waan meeqa barreesseetitu akka malee rakkoo osoo rakkoo san keessa jiru gurri isaa uummatuma kanaaf afaan kana jala ture. Namni keenyaas gaa yoo galata qabaate. Baabaa yaa kun dhagee ogummaan isaa akkanatti yaada malee yaadannoo dhabee irraanfata ni naafa. Ani normaali ijoolleen oguu abbaadhaaf jaalala kanitu ni naafa. Kan isin gaafatu wallaahi ni naafa. Naammoo ispeeshaalii abdii irratti gute akkan miidiyaa irratti barattoota isaa fa'a warra inni kalee hojjeteef barattoota isaa inni barsiisee asii ingee faarsanii isa gurraanfatan. Yaada malee yaadannoo dhabee waan isaan immoo gafaata akkalee dhabee nutis osoo isaan harkatiin nama hin amsisa. Naa wanni jechuun barbaadu asirratti meeqa kiyyatti namoo ayinaaffi abdii abbaa keenya qofa osoo hin ta'in abbaa uummata Oromoo bal'aa hundaa ture. Oromoof jeebee Oromoof jedhamne akka keenyatti isaanis ni ayinaafani. Akkamitti abdiif yaadannoo takka dhaban. Foundation takka abdiif akkamitti dhaban. Uummanni kun meeqatti dhagaame akka keenyatti.